Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoonni chaanaalii kana baga nagaa taatan nagaadha. Waan mana keenya keessatti argamu waan fuula keenyaaf gaarii ta'e fuula keenyarraa wanta barbaachisne irraa balleessuu danda'a jedhamee namni baay'een itti fayyadameera. Kanaaf isinis akka itti fayyadamtanii warri hin beekin warri beektan immoo ni beektanii wantoonni nu barbaachisan kun akkuma argitan dinnichuma mana keessanitti argamu. Kanaafi waan ittiin bishaan isaa jalaa calaltanii fi saanii akkasii isin barbaachisa. Kunoo kan akkuma argitan kan isin barbaachisa. Maashinii yoo qabaattanis warri maashinii qabaattan maashinii fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf akka itti isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Kunoo akkuma argitan dinnicha fayyadamanii isin sammuu barbaadan fayyadamuu dandeessu. Akkuma fedhii keessaniidha jechuudha. Amma dinnicha kana isinitti agarsiisa waan hin godhu. Akkuma argaatti jirtan dinnicha kuno xumureera. Kuno kana fakkaata akkuma argattan. Amma saanii amma qopheeffanne sana saanii amma isinitti agarsiise kana jechuudha. Isa kanatti calaltan jechuudha. Kuno akkuma argaatti jirtanii dinnicha amma qopheesse sana bishaan isaa kuno jala calalee akkana fakkaateera. Amma booda waan hin godhu isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Kuno akkuma argaatti jirtanii bishaan qulqulluu maxxabashaa yookiin distii ta'u ni ta'a. Isatti naqxanii abiddarra keessanii jechuudha. Erga abiddarra keessanii anamma kuno erga abiddarra kaa'ee booddee dinnicha nama wanta naa godhee fideerra kaa'aa jechuudha. Bishaan bulluqaa erga bulluqsitanii booddee bishaanicha jechuudha. Ergasii kun akkasitti waliin maktan. Erga bulluqa sana gubbaa keessanii booddee akkasii waliin maktan. Kun akkuma argaatti jirtanii akkuma kun argaatti jirtan kana dinnicha amma bulluqa irra godhee akkas ta'eera. Akka kireemii ta'a akkuma argattanii. Anuma yuutiin dabalu waan inni itti dabalu tokko illee hin jiru. Bakka dinnichuma qofaa isaan dibadha. Maafi yeroo baay'ee dibadhee naa ta'eera gatiiteef waan birootti dabaluu zayitii kanatti dabaluun nan barbaachisu. Warra akka kootti karaa salphaa akkasitti fuula keessan qulqullina isaa eeggachuu barbaadan isin fayyadamaa ishee. Argaa jirtan kana dinnichichi kun qabbanaa'eera. Sila yeroon bulluqarraa kaasee gubaa ture. Gubaa isaa sana dibachuun amma qabbanaa'utti eeguun barbaachisaadha. Kanaaf amma akkas ta'eera. Kun dibadhee isinitti agarsiisuuf illee ga'een jira. Qodaa itti naqattanii kaa'achuu barbaadan qodaa akkasii. Qodaa kireemii keessaa fixxanis ta'uu danda'a. Rakkoon qabu waan isin kidaanii qabu godhattanii guyyaa 2 fa'aa 3 fayyadamuu dandeessu. Akkasii waan mana keenya keessatti argamu gatii ta'ee fi guyyaa 2ttis guyyaa 3ttis guyyaa tokkottis yoo hojjetanne rakkoon qabaatu wanta gatii dheeraadhaan bitamus gatii hin taaneef akkasitti itti fayyadamaa isiniin jechuumaa fi amma fuulatti dibadhee isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Kunoo walitti deebineerra amma dibadhee isinitti agarsiisuufidha. Yeroo dibachuuf jettan fuula keessan akka inni dibata kan biroo hin qabne cheekii gootu. Maalfi yoo dibata kan biroo jalatti dibattanii jiraattan taatanii faayidaa isa dibachaa jirtanii kanaan agartan jechuudhaafi fuulli keessan qulqulluu yoo ta'e filatamaadha. Kanaaf fuula keessan qulqulleessanii dibattu jechuudha dibata kana. Fuula koo dhiqadhee argatiin ta'eef warri biruushii qabdanis biruushii fayyadamuu dandeessu. Ani immoo biruushii waan fayyadamuu hin barbaanneef
kana akkuma isin argaa jirtanidha. Akkasitti fuula keessan hunda isaa olii geessanii dibattan. Erga dibattanii booddee daqiiqaa 15 hanga 20 yoo turtan maafi isin miidhugatiitiif wantichi waan uumamaa ta'eef waan keemikaalii kan biroolee itti dabalame miti amma ija keessan duratti hojjedhee gatiin ta'eef waan fuula keenya nu miidhu miti. Kanaaf rakkoon qabu yoo walakkaa isaa turtanis garuu isin daqiiqaa 10 hanga 15 hanga 20 yoo ta'e filatamaadha amma wanni isin irratti qoorutti. Kan biraan maal gootanii fuula keessanii bakka fakkeenyaaf wanti isin irratti babba'ee faa gugurraachee yoo jira taa'e achirra sukkuumtaan achirratti fuula keessanitti sukkuum. Haay kunoo dinnichaan mana irratti qooreera isinitti argisiisaan tureera. Isa daqiiqaa 20 erga ofirra tursiisee booddee irratti qooree dhiqadheen dhufeera. Kunoo fuula koo yoo ilaaluu barbaadanis kana fakkaata. Fuula keessaniif baay'ee waan gaarii filatamaadha. Itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Wanta qal'aa mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu gatii ta'eef yoo itti fayyadamtan gaariidha. Warri guyyaa hundumaatti fayyadamuu barbaadan yoo jiraatanis fayyadamuu dandeessu waan isin miidhaan qabu. Maafi waan uumamaa gatii ta'eef miidhaa tokkollee isin irratti hin fidu. Warri guyyaa 2-3 dibachuu barbaadanis dibachuu dandeessu. Rakkoo isin irratti fidu tokkollee hin qabaatu. Kan biraa viidiyoo kana yoo jaallattan like godha. Warri viidiyoo nan hojjedhu yeroo hunda akka isin bira ga'u barbaadan immoo subscribe godhaati. Mallattoo bilbilaa fi lafiitti jirtu sana eeggataan yeroo hundumaa viidiyoo nan hojjedhu isin bira ni qaqqaba. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinu bye bye.